maal wal sodaattu reef dabali maalichi fee dabali ela rabbis ni yaadisu waaqayyos ni yaadisu waaqayyo garees ni yaadatu illeensi fudhatee haa badu kanaan duraayyuu ela ijoollee keessa walitti dabalee rabbis ni haa guddisu ishiin sunis kanuma keessanii hundumtuu kan ililchaanii kun guddisaanii kan ililchaanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi fayyootii baga waaqayyo si gammachiisee baga gammaddee jiraatis haadha kee kabajjee waan isaan jedhan dhageessee egaa akkaataa isaan isiniin jedhanitti jecha isaanii dhageessanii fudhattanii raawwattanii dhiifama waliif gochuu keessaniif hedduuta kan nu gammachiistanii jirtu maashaallah wallahi hedduuta kan gammade dhugaa rabbi jechuudha. Hedduuta kan gammade garuu samuna kana xiqqoo haalli naaf hin mijanne egaa viidiyoo isaanii guyyaadhuma kaleessatan argee gin yeroon arganne jechuudhaan illee keessummaan narra ture yeroon arganne garanitti dubbadhuun dhabe gammachuu koo kana akkanitti ibsadhuun dhabe jechuudha. Dhugaa waaqa garanitti gadi ba'ee dubbadhu akkanitti ibsadhuun dhabe. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota furdatoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaa fayyoo teenya baga gammaddee egaa nutis kanuma isinirraa eegaa turre kanuma isinirraa eegaa turre jechuudha. Kanumaa fi fayyoon akka gara biraa hin deemne akka biyya biraallee egaa jireenya ishee bittinneessitee hin deemne jennee raawwanne wanni nuti dubbataa turre wanni nuti lolaatii turree fi kanumaa fi harmee keenya immoo waaqayyo isaan haa eebbisu amma irratti daddabalee fi rabbi beekumsa kana caalu isaaniif haa kennu. Jiraan illee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Durumaan iyyuu garaa duuba akka deeme hin beekama. Namni jireenya ofii ganamaatii fi jireenya galgalatti dhufu jaallatu tokko illee hin jiru. Maaliifin intalli ishiin sunis akkuma fayyooti waan adda taate hin qabdu. Fayyoonis ilmoo tokko qabdi ishiin sunis ilmoo tokko qabdi. Haa ta'u malee immoo fayyoo faana immoo jireenya kana dura waliin jiraataa turanii jiraa fi fayyoon jechuudha. Waliin jiraatatii turanii ilmoo walirraa qabanii indi'um jechuudha. Ishiin sunii fi fayyoon bafuutsuma walumattuu hin dhufanii. So kanaaf iyyuu jechuudha baga rabbiin jireenya isaanii kaleessaa ho'ituu sanatti walitti isaan deebisee ilmoo isaaniillee akka isaan dhalan ilaallee akkasiin abbaa keenya akkasiin haadha keenya jettee. Innaa rabbi isaan gargaaree daa'ima isaaniitiif jedhee dhugaadha jetti mucaan kootis na jalaayi na gargaarti naanani dubbadhu jechuudha maashaallah. Innaa dhugaa ijoollee isaaniitiif jedhee baga rabbiin isaan gargaaree walitti isaan deebisee harmee keenyallee waaqayyo isaan haa eebbisu ayyaana kana irratti isaaniif haa dabalu akkanumatti nama ilmoo isaanii walitti qabee. Walitti deebisuu waliin jiraachisuu walitti isaan araarsee raawwatee tokko isaan taasisuu rabbi isaan haa taasisu dhugaa hedduuta kan gammade jechuudha. Harmee akkanaa qabaachuun iyyuu hedduuta kan nama gammachiisa osoo tokko ta'anii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin beekna kan mana meeqa keenyatu jira maatiin ofii gaafa waan hin taane namarratti argan. Gaafa soddaa isaanii waan hin taane jedhu gaafa inni ba'ee raawwatee alatti dubartii biraa faana asiif achi likiskisaayee jedhu intala isaanii irratti hin jaallatani jechuudha. Akkasitti waamanii raawwatanii taa'anii wajjin haasa'anii akkasitti walitti araarsuu dhiisatii isheedhum sanayyuu akka isheen achi manaa baatee mana ishii diigdee waan hin taane keessa galtu yaada gadhee kan kennaniif hedduutu jira. Garuu harmeen teenya tun immoo waan isaan haa eebbisuuti. Dhugaa yaada gaarii nama qabudha. Nama durii miti nama ammaati jechuudha. Dhugaa teekinooloojiidhaan buluu maashaallah hedduu namatti tolu jechuudha waan isaan haa eebbisuuti. Akkasittiin innis ilma kootii ishiinis intala kootii daa'imti kunis immoo isaanirraa kan dhalatte kun dhiiga kootii ilmoo kootii. Ilmoon tun immoo gargar faca'uu hin qabdu iddoo tokkotti deebi'uu qabdi haadhaaf abbaa biratti guddachuu qabdi jedhanii raawwatanii yaadanii makara isaanii dhiisanii achi jechuudha. Yeroo kana hin beektu dheengadallee dubbadheen ture waa'ee kanaa. Yeroon kun yeroo makaraatii yeroo itti midhaan alaa sassaabanidha yeroo itti haamsisanidha yeroo itti alaa guuranii gara qe'eetti galfatanidha.
Minaanuu dhufaa amma goggogee jira jechuudha. Itoophiyaa keessaa hin beektu warri ala jirtanii yaa yoo wallaaltaan malee warri immoo biyya keessa jirtan akkasuma immoo jireenya keessaa baatan hin beektu. Humtuu namni wallaalu hin jiru jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii makaraati. Makara isaanii dhiisanii kan ilmoo kootu naaf caalaa. Jireenyi ilmoo kootii nyaalaa diigamuu hin qabu. Ilmoon koo nyaalaa bittinnaa'uu hin qabdu. Jedhanii yaadanii achii ka'anii dhufanii jara kana walitti araarsuun isaanii maashaallah baay'ee tokko nama gammachiisa. Wallahi dhugaa waaqa hedduu takka hin gammade jechuudha. Hedduu takka mana kan hin jedhamne bagga rabbiin gaa walitti isaan deebisee miiqanyaan immoo jidduu namaa keessa kan galtu. Akkasuma immoo jireenya namaa kan baxabbattu lafumatti hafti jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Kamiyyuu jireenya namaa keessa namni galu, namni jireenya namaa baxabbatu, namni jireenya namaa balleessu lafumatti hafa jechuudha. Lafumatti hafa jechuudha. Akkuma kun internetitti gatamee raawwate qophaadhumatti hafa lafumatti hafa jechuudha. Warri jireenya namaa baxabbattan, warri jireenya namaa jidduu keessa galtan, warri haadhaa fi ilmoo abbaa fi ilmoo gargar baasuudhaaf fiigdan isinirraa haa dhaabatu wanti kuni. Warra ilmoo hin qabne, warra laaxxee, warra kunoo waamaa hin qabne jechuudha. Jira miti kammee sanan nama faana jiraadha. Eenyu faana jiraadha. Eenyutu boruuf jireenya boruutiif naaf ta'a. Kan jedhume hedduutu jira jechuudha. Kan jireenya hin qabne hedduutu jira. Kan jireenya godhachuudhaaf tattaafatu nama jireenya naaf ta'u yaa Rabbi naaf qabi. Nama jireenya kootiif ta'u yaa Rabbi naaf qabi jedhee kan Rabbiin kadhatu hedduutu jira jechuudha. Kan qubaa ofii jiraataa jiru. Kanaafiyyuu isa akkasii Rabbi isiniif haa kennu. Warri jireenya namaa jidduu keessa galtanii jireenya namaa booressitan ilmoo fi abbaa gargar irraa fageessitan haadhaa fi ilmoo gargar fageessitan uumaa faayidaa hin qabdanii. Zooree isaa walitti deebi'uu isaanii hin hafu. Kanaafiyyuu achumatti galab jettanii raawwattanii kan isiniif ta'u yoo barbaaddattan, kan isiniif ta'u faana yoo jiraattan isiniif wayyaan isiniin jedhanii gara kootinii. Kanaafiyyuu warri keessattuu jechuudha. Keessattuu warri jireenya namaa keessa galtan kuni of eeggannoo godhadhaa. Booda isinumatu lafatti hafa jechuudha. Booda isinumatu akkanumaan daaraa bukunii ta'eetii hafa. Kanaafiyyuu nuti ofii keenyaaf homaa rakkina hin qabu. Garuu jireenya namaa keessa warri galtaniitu akkasuma burri jettanii sanaan booddee maal taatu hudduu qullaatti haftanii raawwattanii kunoo kophaatti gatamtanii ganamtanii raawwattanii teessuu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa yoo teennaa baay'ee tokko sii gammannee jirra. Kunoo miila ishee irratti gadi kufee dhiifama ishee gaafatee morma jalatti wal jiganii maashaallah hedduu takka namatti tola. Wallaahi hedduu takka hin jaalladhe. Garuu immoo jechuudha fayyoo gaafan ilaalu waan mucaa lammataa nuu fiduudha deemtu natti fakkaata. Lammataa immoo sadaffaa natti fakkaata. Ijatu na wallaale moo akkami fayyoon akkami waan ta'e dabaltee hin jirtu. Waa dabaltee hin jirtu mee lippi jedhaa laalame. Lippi jedhaa laala waa dabaltee jirti jechuudha. Moo hoolaa isa dheengadda galteetu.